Tanaafuu kakam kana guuf inni aanaanis ma nyaannu sun eenyee. Abdurrahman nusi kan namni raati reelaan galte namni haate abbaan keetuma shilingii takka sittiin kan. Shilingii takka shilingii. Allah yoonuma dhiisaniifu itti kannuu dhiisiisos la irrumaa gaafachuu baatanii si jennatan. Isiu gana qaamni guddaan kun hundi maallaqa jaanii gana gatu. Su guyyaa keessa. Takka kinaan jette daritti guyyaa tokko dar dhaqeetiin. Sadaqaan kan naan jette nama kana waggaa deemu gizee laal ijoo warri waa kadhatu kunis nama waa kadhatu ni beekaa biifumaan silaaleetti nama hunda keessaa si dura si kadhata. Ni kannita guu kannita gaa atis gaa maallaqa kan wayii irratti hin deemta baankii fa jiraa hin qabu fa jettaan gizee hin qabnes. Sani naan jette makiinaa gaabbinaan taa'u jira maskootiin banaa jirti natti dhufteeti harkana jala qabatte. Hoggusaniin hin qabuun jeen na laalteetuma wallahi naan jette kana daaba akkana goote gurreessi wallahi hin qabdu naan jette kana gurra goggoote. Daaba danuu kanaan osoo deemtuutti hin qabdu jechuusiiti bar maal jechuudha jennaan daaba akkana tuffattee ati qabdu maallaqa as kan nimee naan jette. Dahaba dhiisi osoo akkanuma gabbaatee ufo qaamni kee hundi maallaqa jaanii kasiin zalzalin. Hin jeenga edaa kakishaa fittanii ka gurra yaatan nageetti. Ati amma kam goota seete osuma kishni sigiriiraa jiru xiqqoo miilaa sablifadhu namarraa. Jireenya namarraa sablifattus nama wajji jiraattus maalleeni numa ba maaliif jee kophaa yoo teesses gabbaatee waa bitattaa maal jettaa nama bira dheetu sanuma yaa'uno waluma gita numa ba maalleeni abadan wallahi numa ba. Gaanaan baana nama hedduu. Migration anda kajeeti makiinaa koree ka'ee asii raayit jenii makiinaa takka yaammadde haddaada sirra shidan. Ka gootaraati migration gootaraa sani. Haddaada sirra shidan waggooti ol seente akka oobaritti waan sirra lakkaawa. Ani haddaada naan jee rakkoon qabu jeetiin seenee zahamaa jira akka su'uudii sanii makiinaan tu wal duraachiin sostootu finfinnee tana keessa sa'aa sadi fasiin deemti sa'aa afur fasiin deemti makiinummaan tun. Usteen naan deemte gaa. Irra taa'ee anuu mudhiin na dhukkubdee ogguma na bira na fide meeqa jennaan ulatti ishii ulatuma toonjuu. Haay ganamaas kuma dhibba lamaan hin dhaqee ammaas kuma lamaa dhibba lama waliin kuma sadii fi dhibba jaha taaskii qofa beeka dhugaa makiinaa taaskii qofa. Haaya gaa herreegi gaa nyaata qabda dhugaatii qabda ni qamaata bishaan bitatta bishaan ayilaandiin tokko qarshii 35 bishaan tokko dhuguudhaaf. Fatara tokko mana tokko seentee yoo fatara bareedaa nyaatte qarshii kuma dhibba shan keessee deemta laaqana yoo nyaatte namaa wajjii ol seente hoteela tokko yoo akkam qusattee nyaatte kuma sadii dhibba shan kafaltee baata digaltee moo herra gada eegaati guyyatti akkana baasta. Reefun tana gizeen ol seene siin jeetiin ture bar siitu na dhagan malee ibiddi irraa balbalu akka Itoophiyaadhaan jiru siin jee. Ibiddi guddoo baq johan akka isaa balbala. Yoon ilaalte tiriqni waan biraa yoon ilaalte uffani namaa waan biraa yoon ilaalte ani tiyyaaf kumaatii mitani keessummaadha keessaan gala karaadhaan deema. Laakiin warrichi keessa jiraatu sanoo ammaan tana beektaa jiru Itoophiyaa akkam taate dubartiin ichi keessa jimaa gurgurtu Mikaal sangartee miti Mikaal harkitee jirta garuutu. Warra hoteela qabu sanuun yooni gaafatte yooni akkam fagaattee karaa manaa waliif fidan akkam fagaattu fi gu'aa karaa manaa irraa guutame isaan irriiba gaariidha rafan waan hangasan dabre hin eegin. Laala warri biyya tanaa ni baran isaan ni baran akkatti baran tokkoffaa waliin si gaaranii fi isaan waliin si gaaranii walitti ni hisaabbatanii. Magaalaa jirras ni beekanii warri fi waliin si gaaran isaan garuu nama biyya alaatii dhufe kana maalleen isaanii akka waan hin dhumnetti akka jee tokko mucaan tokko qalee akka naan jee huniiraa naan jee na dhufe yennaan hayi hin kunnee naan jee karam jennaan karaa biyyarraa dhuftee kanaan jee hayi bar dhufuudhaaf hin dhufnee hin jeen galuuf hin dhufe ellaa galuu dhuftee naan jee hin jee silaa taa'uu baattee bareedaadha jee lakki niin taa'an jeen hayi booda gizee fixattee fi fuudii himtaawee. Nama dhugaa dubbate kun nama aaqila. Inaan jee booda naa hun gaafattu jee gaafa bitattee fi baafatta
malli kasin naagalega edawanni kana fidi jaaniif akkanan deemuu fi hayyega galatoo maanje Muniiraa teenya fidii dhiisiiti isoo siin hin jenne ifiifuu qabuu dandeeysa. Fidiin fagoodha jirti. Ta ummataa dhiisi, ta firaa dhiisi, ta adii dhiisi. Ati gabbaateetuma ol deebinaan si dura fiigaa waraqaan tuni didididididid ammaan tani yooni doolaara 100 kannite 140 seekanna. Maali 14 seekanna. Gizi harka fuute wanti kunni guddaadha. Keessaafuu mana baankii seentee gizee keessaas fuute. Nama ta maaliin godha si fakkaatte beektaa? Maallaqa machii harka qabachuu diddaadhaaf wantumarra onlaayiniidhaan fayyadama. Khalaas. Baankii keessaan kaayyadhaa gwaasan ati yoon hin beekne illee mana baankii dhaqaatiin itti naa godhaa jettaa moobaayil baankiingii itti sii godhanii mi? Eegguma san. Akkana godhan dhiyootana makiinaa 200 takkaa dhufe 200 diimtuu takkaa dhufe ani 200 kanaas hin beeku 100 hin beeku yoon qoturu malee hin beeku beektaa? Kayatiin makiinaa dadar gaabbinaa irra wal fixa makiinaan karaa dadarsan hin jirtu. Kayatiin mucaadhaan gaabbinaa nama sadii wajjaa hojjirraa nuti nama sadii gaabbinaa tana nu fuudhin jeen. Gaabbinaan kontoraataa naan jee. Ayisuu zuraa miti? Gaabbinaan kontoraataa naan jee. Tole meeqaan sii kan nannaan 2,000 kabalii jee. 500 sii kan. Eessarraa ilaan geessa? Eessarraa ilaan geessa? Qobborraa dadari. Mee haraam na'alatulla aleekin jettuuni mee rabbii keessaaf. Akkasittiin haya jeeni 500 sanitti nama sadii fuudhee kaanee gaabbinaa seennee dadar dhayne. Hoggaa dadar dhayne ani wahiin izaaba beekaa. 200 tana lakkaayetiin habbaa silaa qarshiin 500 silaa 500 ta'amii. Lakkaayetiin habbaa 15 kanneef illaa 3,000. Ni fudhata. Harka laateetuma fudhata. Fudhateetuma kute kaa. Amma fudhatee kute anillee bu'ee as deebinee achi teenyee qobbotti as deebinee mana nyaataa seenne mana hoteelaa seenne laaqana nyaannee jiruma kana wajjin. Meeqa jennaan mitiyoon nyaanni 500 naan jette. Fuudheetiin akkuma reefu ammallee lakkaa'ee 3,000 kanneef. Akkasii mitiyoon maallaqa danuu kana eessa hin taane naan jette maali jennaan? Maal gaafetti? Kun bar 3,000 naan jette. Baala kaane? Mucayyoo sana saayiletti irra kaaye. Tole gurbaan reefu san maallaqa gasna irraa fudhate jeetiin akkasitti san rabbi sodaattii naa deebistee yoo 200 jaanis habba lamaan kannaaf makiinaan hoggaan kore 300 hattus 100 habba lakkaayetumaan kannaaf isaaba sarafa kana addan beeku beetema rakkoo guddoo jiraate walaa galaa. Baru barbaadde baru. Ammaan tana warri ala jiru warri ni gallajuu rakkina kanan beeku beekadhu. Maal jaanii namni quufe rabbiin aboo jaanii. Warri dijaaji isaanii dhawatee wanta isaanii godhu ni galla jechuu jira. Ni galtuu maatii miti laakiin galtee maatirra galtaara tubbiin. Laal waan takka waan beekuu qabdu keessa wallaahi anamma qabeenya biyya kuufa biyya namaa sanirra haa xiqqaattu malee namni tokko silaa nyaata garaa waan dhabu bakka fedhettu rabbii uree waan dhabu ani imma naa taate Itoophiyaan leennoo maaliifi hedduu naa taate Itoophiyaan ani jiruun biyya namaa sanii keessaa hoo jiruun biyya Arabaa jiruu sitti hin fakkaatin wallaahi wabillaahi jiruun biyya Arabaa amata 16 keessa jiraaddean bara 2008 irraa ilaan gammaa isaabii yoo xiqqaatti maali yoo jettee waraqaas yoo qabaatte kabajaan qabdu samboodaan yoo dhukkubsatte dhalaan tuni fira obboleessaa wajjin biyya san namni dhaqe ni xiqqaata kophaadha inni nuti namni kun alagaadha sibiran taa'u deemee dalagata mana kana keessa yoo dhalte dhalaa meeqaa du'e hobbaatiin keessa ciccittee nama mana yaalaa geessu dhabanii meeqaa dhukkubsatee kophatti lubbuun baate naman harkattu namni sibiran taa'u deemee dalagata rahammata waliif hin qabu sigalteema samgubbaadha yoo waraqaa eenyummaan qabaanne waraqaa iqaamaan qabaanne haakiman dhaquu hin dandeessu hedduu biyya Arabaa sanii ani silaan biyya Arabaa san wallaahi namni hedduun itti maraataa'u baga ammallee hangalaan jaan biyya Arabarra biyya teenya wayya yoo rabbiin Ameerikaa fi Kanaadaa si kanne san umaa rakkoon qabu
ammoo لا biyya arabaa biyyateen waliin hin jiru. منيرة تينيا بيتي أربعة كذا يتوس بيتي أربعة تنبلو لا تسوت وما تكتي سم بيت تنا تبيت جرتو أما تيوني مصري تنا ليته ومني مبسوط الجرات لو عرب بيت ستين وجرا نمني إقامة رايات انجرو نمني كفيل الرايات انجرو نمني جنير نمني بروسيس الرايات أبلو فتنات برت أبلو فتات أبلو خنا تاكجي يوني خراكيني أكنا قبوتي أو أبلو فتات أبلو خنا بلين نمني أمرايات انجرت أتنا ما منفوها تكتي سم بيت منفوها ناس زمانين كيسة روان سنتاتنين بيخران تندي سيتي غافا سعودي نكاغرا قبضو سنو نمني سعودي الرامال لك أقل شودن تيونجيرو مالي نساني سانو ما ففا سعودي Shukri, لكي bishaan duwinaa bishaan fidaa bishaan azaanuuf deema. Neema, تسعود bishaan fidaa. Laal maal si fakkaate beektaa? تسعودي تن الدنيا براتي ولد تنكنغا Na dhagaye milma deera qiyyaa waan sitti hima. Garaagarummaa ana amma Jabuutii keessaas tureen jira, Somaalees tureen jira, Yamanis tureetiin jira, Suudi Arabiyaas tureen jira. Kana keessatti jireenya ilma namaa kanaa wajjin nama garaagaraa kana hundaa wajjinis tureetiin jira. Rakkoon Itoophiyaan qabdu maali beektaa? Rakkoon Itoophiyaan qabdu lamuma. Tokkoffaa Itoophiyaan dalagaa walitti hin dhiiftu. Dalagaa walitti hin dhiiftu. Akkamitti jii? Fakkeenyaaf nama tokko walloltee nama tokko hoo kasaste. Walloltee ilmi namaa tokko hoo nama tokko kasaste. Abbaan seeraa takkaa hoo mootummaan yoo ati dhayitee doosee tanarraa cufii nama kana wajjin araaramaan fedhaa yoo teettee nun cufu. Baallama sii qaba. Xirrii, kaabbii, maarree, jee akkati itti deddeebitu badha. Tokko. Lammada mana haakimaa tokko hoo dhayite daftee tajaajila harkattee hin galtu. Fakkeenyaaf amma baasa booruma fudhachuudhaaf hedduu si deddeebisan. Mattaawaqaa fudhachuudhaaf hedduu si deddeebisan. Deddeebi'aa kana keessatti fakkeenyaaf ilmi namaa tokko yoo dukkaana suuqii qabaate suuqii san cufee ka'ee dhaqa. Ilmi namaa kuni dalagarraa akkasitti hafsaamee dalagarraa akkasitti tunis fardiidha. Waan fardii tana dhiisuu waan hin dandeenyeef dirqama suuqii cufee dhaquu qaba. Namni kun dalagarraa ka'ee dhufee janii keessatti ilaalanii yeroon tajaajila keessii godhanii kaslaa bakka dalagatti si deebisan isaan kana hin barre ilmi namaa kun bakkatti dalagaa jalaatti facaatu haajaa takkaaf hogguudha nama fakkeenyaa biyya arabaatti na dhukkuba jeewoon kee mana haakimaa tokko dhaqee waraqaa eenyummaa qabaadhee bakka mana toona kaniin dhaqu taate sa'aa takka keessatti hin fitadhee gala yoon akkam fagaatte sa'aa lamatti hin fitadha hojiitti jiwaan hin dhaqeebsan hikaamaas fudhachuu yoon dhaqe sa'uma takkatti hin fitadha haakimaas yoon dhaqe hanguma dhiiga fuudhan malee sa'aa takkatti hin fitadha. Tajaajilamaa hedduu nama tajaajilan. Itoophiyaan yoo ati mana haakimaa dhayite doktorri hin jiru. Yoo doktorri jiraate dawaan hin jirtu boru deebii siin jaan. Yoo dawaan jiraatte neersiin sit keessu hin jirtu siin jaan. Yookaan ammoo ifaan hin jiru siin jaan. Yookaan ammoo boru deebii siin jaan. Kuni silaa keessan laalamee namni kun hujirraa bakka sanitti deddeebi'uu baate hedduu bareedaadha. Itoophiyaan ifiif dalagaa walitti hin dhiifne tun isa duraati. yeroodha fudhatte san dhufuudhaaf mee dheenya kana waan natti bu'een sitti himaa dhaggeeffadhu. Tana gana ani sooma rabbiin na shaayid halkan soomanaa ta'in jiraa sootiin qarsa akka ittiin itaane. Kayetiin wakkilinnaa takka nama kan nuufiin saayibticha kiyya tokko fudhadhee boolee bulbulaa tana dhaqe bakka wakkilinnaatti kannan jaanii. Hoggaan dura dhaqu faayidaa tana baafadhaadhaa jaan. Faayidaadha jaanii mattawaqaa Itoophiyaa takka gisee tanaan jeen baranjiisiyyaan tiyya Itoophiyaadhaa miti. Kanuma Itoophiyaan ta'in sani biyyuma jinsiyaan jennee sanuma siitti katabannaan jaan. Akkasii kayetiin dhaqe guyyaa duraati giseen dhaqu mucayyoon san Goojaameedha nama gaariidha warra Goojaamee haasofnee jiru mattawaqa asirraa qabdi quba asirra kaa'i jennee asirra kaa'i gisuma dura ol seente ጋሺ የዛሬ ምሳ ተጋብዘናለን አንጀት ምንም ችግር የለም እህቴ እሰጥሻለሁ ችግር የለውም ቆባ አስረኻይ አኒ ፊት ደገለ ጊዜኒን ገሉ ጉያ ለቦደር ሳልማን ቦደር ፈጉያ ሰዲቦት የሰጡት ምናምን ትክክል አይደለምና ሁለተኛ ጊዜ ይስጡ ተየቱ ተካቱ ነው ዱበሩ ጊዜ ነው ዱበሩፍቱ guyyaa kaan inje saabticha kan inni ukirnaa kan nu deemu kan aboo akkanaa kanaa jira nu kaasi kaanee dheyne
Hai gaashee isiniif hin seenne eenyuuf hin seenne. Haa dhaabbadhu saabsitii xiyya takka ayyaama. Mee dhaggeeffadhu mee dubbiin tana rabbiin na shaayidoon irra kaa'u taate. Taatee dhufte. Ta dhuftu sana eenyu baala gizee tana ummata wasaka kana. Dubbiin siif galtichi biran kunno. Gizee tana zaaree misaatti saxanaallee naan jette. Rabbiinis afaan kiyya haya la rabbiin afaan na qabe subhaanallah. Rabbiin afaan na qabe barnumaan kannaa fi qarshii kuma 500 salaat darbeetumaa fi deemoon irraa rabbiin afaan na qabe. Baala gizeen tun aartee jirti yaani callisuuti yetanatti izzigaa yaazu akkana godhe jetteetuma waan ijin na qaban na qabdee mattaawaqaa kiyya biicaa tana na jalaa dhab. Gideeniin fixadhee lafarraa hin kaayyoo eeysaa jirtu mucayyoo gojjaameetii fi ana malee namni tokko illee nukan bira jiru hin jiru mattaaqa እዚህ ላይ ነበሬት ነው ያለው dachii samii walii garagalchine ilaan gaanii qofooti yafarraa baasuu geewu takkattiin iffattishee mucayyoon iffattishte taan kutte yooni kan dubbannu taate yooni xiqqashoo siitu fuudhe taate harka duduuba siidhaniiti ol si darbanii baala gizeedha isa yeroodha qabanii dhukkee sirraa kaasan afaan kiyya wali qabeetumaan callisaaniin beekaa miti maaltu tanaan nagee suutuma jeetumaan hulaatiyya gabbee kute gizeen immigireeshina gootaraa jiru tokko nagarree immigireeshina gootaraa jiru tokko ammaan tana paaspoora fudhachuudhaaf qilxeeta achi dhayiixaa gizeen achi dhaqee maali akkana narraa baddee narraa zarafaa yoo ni haree baafachuu feete $300 miidhaggeeffadha dubbii. Yoon isirraa dhumte expire taate $300 yoon irraa badde jette $550 biyya zulmi akkasitti maaliin gola dirqamaa 550 dubbiin teeti dhiyoo tana amma osuma mucoo obboleettii takkaatu Ameerikaa irraa dhufee ilmoo irraa dhukkubachiisan ilaala jeetiin kee mana sii dhaqee mixiyyoon dalayduu fidan dalayduu haaree fidatanii an sa'a jahatti dhaqeetiin dalayduun sa'a 7 dhufte sa'a 8 dhufte mana sana naa dura dhaqee akkasitti uummanni manguddoon takka dhuftee mucaa dhukkubusan iddoo ayii goonaa janii alatti afata afatanii uummata gosaati ala afatanii du'aayii itti godhu jiran dhaqeetiin aamin jechuu jira silkii iPhone kunoo laal silkuma iPhone gartaa malaal tiyyuma tana laalamma laa gartaa silkii tana iPhone imma silkiin tuni silkii tanaa fi silkiin amma keessa jiru kana Galaxy dha silkiin tuni silkii maallaqa suudiitti qarshii 2,500 Firiyaala qarshii Itoophiyaa 10,000 baankii baasee Finfinneettiin deema jee boorsaa keessaa silkii tanaa wajjin qaba. Boorsaa banee silkii lamaan keessaa fuudhee anumaa laaku jirtu muciyyoo mucaa na wajji qabinaa jettee mucuma kanaa wajji qaba jee maallaqa silkii tanaa fi tanii nama keessa jiru tana walumaan makaddarra kaa'ee boorsaas hin cufne ka'ee ala gabba'e. Mucaa kanaaf hin gammachuu jira harka jala qabaddeetiin manguddoo jala aamin jechuu jiran. Muciyyoon sa'aa 8tti dalaydummaaf dhufte silkiitti jafuutee kutte. Yes. Dhaggeeffatu. Muciyyoo sana dhagarree. Wallaahi na baysa muciyyoo sana dhagarreen. Dalayduu jiraa on seeneen. Na booda dhufte aslan. Amma ogguun manguddoo hojjaa dhaabanii fi kannanii fi anamma asrii salaatuuf ol seenee uduwaddee salaata salaannee silkiitti joggaan barbaadu silkiin hin jirtu. Warri jiru hundini jiran ammas nam tokko gad hin baane. Hai. Silkiin barbaade namuu boorsaa fi fidee na dura qabee kunoo nu fattashadhu naan maal jechuudha malee afaan Oromootiin wallaale. Boodarra muciyyoon dalee durree fudhuftee mee ogaa jaan dhaban. Yaa booyin jee silkii tana daran waan inni na rifachiise ani. Waan keessa jira. Waan inni as keessaa qabu gartee santu na rifachiise. Hedduu rifadheetiin hasbunallahu ni'mal wakiil yaa rabbi hana kana maan fedhu silkii tigitan asuman naa deebisi. Isoo salaa sukkara qabaatte soddom seene 500 seene isoo salaa sukkara qabaatte. Wallaahi wabillahi na dhaggeeffadhume. Yaa rabbii kiyyan haqana maan fedhu silkii tigitan asuman naa deebisi jee. Sa'a mitiyyoon fuute sa'a 8 sa'a nani yaadedde sa'a 10 akka Itoophiyaatti. Bilbileetiin ijoolleedhaan bilbileen ijoolleen bara mitiyyoon dalayduu muniiraa jalaa silkii fuute kutte jedhanii walii himan. Mucaa tokko jira qaysiisan mana dallaalarraa irraa fidee dhufe itti bilbilee aboo michoon ati fidde silkii muniiraati fi maallaqa fuute badda janiin mucaadhaan. Mucaan rifate amma ka'ee kara mana dallaaltitti kute mucaan baajaaj qabatee ijoollee takkaan nu bira jira jimaa manguddoo tanaa bita innee maallaqa itti qaninee ijoolleen jimaa caattarra irraa bitu kutte.
Ijoolleen baajaajiin fiidee silaa jimaa nu bira fiddee miti ijoo barbaada deemuuf deeman. Wallaahi wabillaahi akkana fooxaa godhatteeti laal fooxaa akkana godhattee miti ijoon baajaajuma ijoolleen keessa jirtu kana harka dura qabatte waan si ajaa'ibu. Amri rabbii kana. Qalbii. Amri rabbii. Afaan akkana cufatteeti baajaajuma ijoolleen karaa keenya deemuu jirtuun kana dhayitee harka dura qabatte. Ijoolleen miti guyyaa shiita si harkan huccuu si harkan malee nuun beekani hay miti ijoon tun tana ta'uu hin dhabdu jedhanii qabanii ol baasan. Hogguu ol baasanii ijoollee gizee shiita kana keessa siin gasuu qatte harkatti fitan silkiiti jalachuu keessa lat godhuudha. Lachuutu fuuteessa. Silkii lachuutii fi qarshii 10,000 fuute. Na dhaggeeffadhu. Amma as horiyanii achi horiyanii amma gaa isuma fuutee isii amma silaa qabanii silaa na bira fiduu qaban ture silaa. Isii gizee qaban. Jettee gaggabdee hariifa wanti gaggabdee lafa dhoyte. Poolisni kanarra yaa'a waliin qacam godhan ijoollee wajjin. Silkii sirraa fuudhanii maallaqa fuuteetuma daftee siimii keessaa baaftee siimii alanfattee duraanumaa maallaqas 8,000 daftee nama bira kaayyattee qarshii 2,000 kafara kana keessa deemu jettiin qarshii 2,000 as keessa keessee dhaggeeffadhu waan si ajaa'ibu. Waliin qaban waajjirraa naa dawwalanii silkiin ta'e qabamtee dafii